Akkuma baratame jechuudha oolmaa sharafaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee guyyaan har'aa immoo akkuma beektan Januwaarii 16 baatii 1 2026 jechuudha. Oolmaan sharafoota kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar akkasumallee Awustiraaliyaa doolaarii fi Swiss firankii, Swidin kiroon, Yemen riyaalii fi Omaan riyaal, Kuwait diinaar, Dubaay diraamii fi akkasumallee Bahreen, Kaatarii fi Joordaan Israa'el akkasumallee Ijipshiyaanii fi Indiyaan, Chaayinaa, Hewaan, Turkii riilee kanneen akka paawundii fi yuuroo biyyoota kanneen isiniif qabadheen dhufe jechuudha. Egaa isaan kan immoo kallattii lamaan yookiin hawaalaa yookiin immoo gabaa gurraacha isa jennuu fi akkasumas immoo karaa baankiidhaan Western Union yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookiin immoo የንግድ ባንኪ isa jedhamu isiniif fidee dhufeetiin jira. Asumaan nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya namni mana koof haaraa taatan subscribe godhaa gara maatii kootti dabalama. Akkasuma immoo namoonni maatii naa taatanii jirtan viidiyoo koo yeroo daawwattan like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Obboleewwan keessan bira akka ga'uuf immoo sheerii itti akkanaaf gootan isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa sharafa yeroon isiniif haasahu Turkii riilee irraa isinii ka'a. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.18 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu paawund sterlingiidha. Paawund sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 251.48 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawund sterlingiin tokko 198.38 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.1 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Akkasuma Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 187.19 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Egaa warreen Beeruut jirtan doolaara Ameerikaatti isinii kennama. Akkasumas dabalataan immoo Joordaan warri jirtan darbee warreen Joordaan jirtanis warri doolaarri isiniif kaffalamu Ameerikaa doolaarii irraa dhaggeeffatadha yookiin immoo asirra jira isiniin jedha bakka sadiitti barreessuurra. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 127.48 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 137.88 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 233.99 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Swidin kirooniidha. Swidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.27 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaaliidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 480.17 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait diinaariidha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 613.32 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuwait diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko
karaa gabaa gurraachaatiin 51.38 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.36 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaan tokko 40.40 oolee jira. Garuu warreen Saawud Arabiyaa jirtan jechuudha maallaqa keessan yeroo ergattan akka iskeelii guddina maallaqa keessaniitiina. Yoo maallaqni keessan guddaa ta'e sadarkaa bareedaa yookiin immoo haala qaala'insatiin ergachuu dandeessu. Namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo gidduma galeessatti ergattu. Kanaafuu namoonni maallaqa guddaa qabdan jechuudha hanga 21 fi adii 22 kana jechuun tokkotu 21 yookiin immoo 22 toon taane maallaqa qabdan kana 5,000 yoo qabaattan fakkeenyaaf 5,000 baay'isuu 1,000 hiiruu 21.50 jettanii argachuu dandeessu. Namni tokkollee isin daguu akka hin dandeenye akkasuma immoo mashwaara yookiin taaskii namni kamuu kan kaffalu riyaala 50 jechuudha. Manattis yoo fuudhe yookiin immoo aramnes yoo akkaawuntii namicha sanaarra sii galchani kan ati kaffaltu riyaala 50 qofaadha. Namoonni maallaqa garmalee xiqqoo qabdan hanga 22tti jira jechuudha. Kana jechuun 22 miti isas akkuma amma isiniin jedhetti baay'ifattu malee 22 miti isiniin jedha. Yeroo baay'ee waanan irra deddeebi'ee dubba'uuf isiniiti gala jedhee yaadachuudha. Akkasuma Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 248.90 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 485.27 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.47 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.14 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.53 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Inni dhumaa Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.9 oolee jira. Karaa baankiidhaan Chaayinaa heewaan tokko 21.4 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan hanga walitti deemutti nagaan tura.